Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota caa miidiyaa neetworkii qophii keessummaa arraatiin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessummaan kiyyaas gahaa kan obboleessii isaa dhiyeenya kana Harar magaalaa jechuudha. Magaalaa keessatti Arattanyaa keessatti poolisii humna waraana mootummaatiin dhawame jechuudha. Meegaa wal barnootaaf garumaa gartee keessummaa kiyyaatiin isin dabarsaa. Mee daawwattoota keenyaa jiru wal baradu. Obbo Faisal carraa kana naa kannitanii asitti na afeertanii akkaan haala jiruu fi jireenya obboleessa kiyyaa walumaa galatti ibsuudhaaf asitti dhiyaachuu kiyyaaf isiniin galateeffachuu barbaada. Caayaa miidiyaa neetwork miidiyaa yeroo jalqabaatiif hundaa'e miidiyaa qacaleedha. Jajjabaachuu qaba, galatoomuus qaba. Carraa kana nu kennuufis galata argadha. Meegaa osuma karaa waa'ee keetiin dabarre duratti waa'ee rooba agartee Maamad Ahmetti irraa haasofna. Rooba Maamad Ahmed gungaamaan tana dargaggeessa. Mee akkamitti magaalaa Harar keessatti akkamitti dhawamuu dandeenya dura? Jalqaba irratti maqaan kiyya Ibrahim Mahamad Ahmeti. Dhaloonni kiyyaas godina Harargee ba'aa aanaa baddannooti. Rooba Maamad Ahmed dhalataa aanaa baddannoo ta'e haala jiruutiif kan inni jiraatu magaalaa Awwadaayi. Wanni inni jiraatuunis shofeerummaadha. Makiinaa namaa oofeeti kan jiraatuuni. Akkuma carraa ta'e dhimma ofiitiif magaalaa Hararii fi akkuma beekamutti magaalaa Hararii fi magaalaan Awwadaayi walitti maxxanaa waan ta'eef haajaa ofiiti jecha magaalaa Harar dhaqee naannoo Arattanyaa jedhamutti kan mucaa keenya yeroo ammaan tana haala deemaa jiru kana wajjin uggura qeerrootii wajjin wal qabatee waraanni mootummaadhaa sababa tokko malee sababa oromummaati malee sababni biraan jiru mucaa keenya obboleessa keenya duraa dhawanii kana fakkaata. Gaammaan tana inni kun roobaan jirudha. Warra attuma biyyaa baatee jirta nama jechuudha. Warra keessan gargaaree jiraatu tokko inni hojjetee jechuudha. Egaa nama kana dhabu jechuun nama kana jechuudha dhawamee inni mana hakimaa ciisu jechuun isa qofarra osoo hin ta'in maatii keessan irraas gama tokkotti rakkoon ni dhufti. Mee isa kanaaf ammaan tana akka inni takka wal'aansa manni jiru kanarratti gargaarsi godhamaafii jiru ni jira. Mee isa kana odeeffannoo qabdutti jalqabumarraa haalli akkuma Harargeetti wanni beekamu haalli jireenya uummata keenya Harargeedha. Jireenya harkaa afaaniiti jechuun lafa bal'aa qabaatanii oomisha qonnaa kan oomishatan hin qabanii kaash kirooppii irratti hundaa'a jireenyi uummata keenyaati. Sanii wal qabatee wanni kana kaasuu barbaadeef mucaan keenya kun yeroo hojii dhuunfaa isaatiin shofeerummaadha kan inni hojjetu gara Wacaaleefaa Jimaa geesseeti. Sanirraa galii argata. Jimaa geessanii Jimaa sanirraa galii argata. Galii argatu kanaan of jiraachiseeti warra keenyallee jiraachisaa jira. Akkuma beekamutti ani ilma qotee bulaati. Warra keenya qotee bulaadha. Qotee bulummaa qofa osoo hin ta'in harka qalleeyyiidha. Namni galii argachaadha. Warra keenya gargaaraa jiru mucaa kana qofa yeroo ammaatti. Obboleessi kiyyaa sababuma adda addaatiin kan biraallee hidhaa jira. Inni isa kana qofa kan ammaan tana achi keessaa isa warra keenya gargaaraa jiru. Yeroo ammaatti uggura dinagdeetii fi uggura geejjibaatiin wal qabatee socho'an jiranii galii sarkachaa jiru jechaadha. Galiin walumaa galatti harkaa qallattee dhaabbattee jirti. Kanaa wajjin wanni inni haakimamuun illee hin jiru jechaadha. Warri keenyallee waan haakimuun hin qabu harka qalleeyyii ta'uu isaaniitiin rakkoo hamaa keessa jira. Obboleessa kiyya ammaaf yeroo ammaan tanaatti haalli inni keessa jiru hospitaala Yootfaanaa yookaan caffeetti kan inni wallaanamaa jiru. Gara duubaa kanaan dhawaniiti rasaasni garaa keessatti hafee deeggarsa sabboontota Oromootii fi ogeeyyatii fayyaa hospitaalichaatiin keessaa baafamee amma wallaansa argachaa jira. Haalli inni irra jiru amma haala wayyaati wallaansa argachaa jira. Sabboontonni Oromoodhaa kan isa bira dhaabbatanii mana hakimaatis akka argatuu fi ogeeyyii fayyaa sanii wajjin wal qunnamee akka hatattamaan lubbuun isaanaaf baatu kan godhan galatoonfachuudhaan barbaada. Haalli jiru ammaaf kanuma. Egaa haramarra dabaluudhaan jechuudha akkuma obboleessa kiyya Ibrahim jetti
jireenyi yeroo ammaa tana manni keenya keessa jiru jireenya ifiifuu namni hin beekne hin jiru horanaa wajjin wal qabatee gaa jireenya addaa keessa jiranii kanarratti gaa namni karaa baay'eedhaan gargaarsa godhaa jira jechuudha gara biyya alaatti irraallee namni jechuudha fedhii qabdaniis gamoo lakkoofsa isaatii fi adireessaa Ibraahim wajjin wal taanee achirratti isiniif barreessinaa daayirektii isa qunnamtanii haala inni keessa jirullee hubachuu dandeessin jechuudha. Mega kanarratti haala oowwaa maanta Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana uggura dinagdee qeerroo mootummaa irra haa jirtu kun sababa malee miti sababa gabrummaa tana ofirraa sabilisuudhaan waan kana godhaa jiraniiti. Ibraahim waan kana hunda nama hubatu jeetii yaada maaliif biyyattis akkuma dhageenye jirru jechuudha suduuballee roorroo bakka tanaan sigeesse jira atillee dhiibamtee akka karaa biyya kanaa dhuftee dhageenye jira waajjiroota mootummaa garaagaraa keessa hojjettee keessaa dhiibamtee akka dhuftee karaa biyya kanaa dhuftee jira. Yeroo sanatti kan biyya bulchaa ture mootummaa arraa kan osoo hin ta'in mootummaa wayyaaneedhaati. Ati immoo gara seenaa keettiin dabuu barbaade jechuudha. Yeroo amartaa tokko sanatti dhugaa sabboonummaa qabdu wajjin mootummaa kanaa wajjin waldoo dhaabbachuu fi namoota yuunivarsiitii keessattis kaka'umsa addaa akka qabaachuu turte dhageen ture. Mee waa'ee kanarraa mee nu qoodi dura osoo deemaatuma karaa mootummaa kanaatti isa dhufnaan taateef. Waa'ee xiyyaatti osoo hin seenin dura haalli qabatamaan biyya keessaa deemaa jiru qabsoon Oromoodhaa kan qeerroo irratti hundaa'e finiinaati jira. Obboleessi xiyyaa arraafni dhabame malee kan bineensi nyaatees hedduudha. Kan bakka buuteen dhabameetu hedduudha. Qabsaa'onni Oromoodhaa kan wareegame hedduudha. Ani obboleessi xiyya maa dhabama gonkuma sheenaas takkallee hin qabu maaliif qabsoo Oromoo irratti wareegama kafallee wareegama kana boodaan bilisummaa dhufaadha abdii qabna. Dhaamsi xiyya qeerroo Oromootii fi uummata Oromoo biyya keessa jiranii wareegama adda addaa kafalaa jiraniifis ammallee cimaa itti fufaa abdiin murenaa dukkana duubaan ifaatu dhufa. Bilisummaa Oromoodhaa hanga garrutti namuutu qabsoo waan nu fakkaataatiin osoo abdiin murre haati booyaa jirtu tan ilmi duraa du'e tan waraabeysin nyaatin tan kan hin awwaallatin hedduudhaatu jira. Obboleessa kiyya rabbiin lubbuu baase obboleeyyan kiyya Oromoodhaa hedduutu miidhamaa jira. Haadha hedduu Oromoodhaatu deeggarsa malee ilma fi dhabee dirree irratti kufaa jira. Ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtanis waan dandeessaniin qabsoo Oromootti nisaa jechuudhaan barbaada. Seenaa jireenya kiyyaa itti dabruudhaaf ani akkuma dhalataa Oromootti godina Harargee baatti dhaladhee carraa barnootaatis argadhee sadarkaa barnootaa jalqabaa irraa kaasee naannuma kiyyatti baradheetiin preparaatorii aanaa Haramayaatti kan hin baradhee sanbooda carraan barnoota olaanaadhaan nagee yuunivarsiitii Arbaa Minciitti kan hin gosa barnoota maanajimentiin eebbifamee akkuma hojjetaa mootummaa tokkootti anis aanaa kiyyatti qaxaramee hojjechaa ture. Achi keessatti dhiibbaa guddaan narraan gahaa ture gaafa bulchiinsa TPLF dhiibbaa mootummaan narraan gahee gaafa barataa irraa eegallee mormii gaafa fincila Oromoon dura jalqabu barataan fincila jalqabu maalirraa kaasee gaafa Finfinnee handhuurtii magaalaa Finfinnee teessumtii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa Finfinnee irraa Adaamatti jijjiiramuu qabdi jedhamu sanirraa kaasneeti kan akka barattootaatti mormii godhaa turre. Akkuma seenaa kiyya beekaniin aanuma kiyyatti kaniin dhaqeetis ramadame waan ta'eef gaafa barataatiis mormii akkanaa gaafa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaadhaa Adaamatti jijjiiramuu qabdi jedhamu. Ati warra mormii kana keessa harka qabu jaaniiti jechuun maanta ija kophaatti kunis jaaniif. Niin qabaasi hirmaachaatis ture. Haala saniin ija addaatiin ilaalanii hojii mootummaa sanillee seenuudhaaf rakkoo hedduun irraan gahaa turanii beeytaa mootummaan gabroonfataa yeroo hunda mootummaan TPLF kun maaliin beekama? Mata dureen tokko hoggaa uumame mata duree sanii wal qabeetii uummata Oromoo kan haalatti miidhu. Fakkeenyaaf waa'een amantii hoggaa ka'e ati waa biyya taata. Takka alqaayidaa wajjin hidhata qabdu. Walitti siidhaa. Yoo Oromummaa keetiin si miidhuu barbaade abaa'u siin jedha.
ammaas shanidha nuti. Duraanis ABO'dha. Maqaa qabsoo Oromootiin walitti siideeti maqaa Sumuggaaseeti nama miidha. Haala sanii wal qabatee yeroo rakkoo hedduutu irra gahaa ture barataa gaafaan ture irraa kaasee jechuudha. Mee ati gaa jiddumatti wanta kan dhageetti osoo yuunivarsiitii barattu achirratti jecha ati jettee ibsisaniin Waasinjaana jireenya isaan keessa ibsime. Akkuma yuunivarsiitii Arbaa Mincii nagee dhaqeen beeyta gaafa san opidiyoo tanaa fi opidiyoo jechuun nu biratti bitamaa jechuun beekna. Gaafas opidiyoo jira bitamaa jechuutti hin beeka nuti inumaa keessa dabarree nama opidiyoo ta'ee salaatullee hay ati opidiyoo ni salaatti sheeyxaan akkamii salaattan jennee mormaa ture maaliif ilaalchi nuti opidiyoo qabnu hawaasni Oromoo qabu bitamaati ilaalcha bitamaati. Kanaan wal qabatee basaasni nu jala godhanii jiran yuunivarsiitii san keessatti basaasni ni jira bakka hunda ni jira. Akka barataatti nutis walli haasoyinaa godina adda addaa Oromiyaa irraa waliin dhufnaa naannolee adda addaa Itoophiyaa irraa waliin dhufa namni kuni seenaa keenyaas ni haasoyinaa. Fakkeenyaaf nama ABO'n beeynee jira godina biraa ta'e Harargee Bahaa tanatti ABO'n bulcheetis ture beekamaadha osoo Ihaadig baanan kun hin dhufin. Maal jenneeti odeeffannoo walii kanina ijoollee godinoota biraatiin nuti barra opidiyoo tana opidiyoon gaafa dhuftu qubee saabaatiin barreessaa turte gaazexaa qubee saabaatiin barreeffame naannoo keenyatti babal'isaa turanii ABO'dha kan isaan dura qubee afaan Oromoodhaa babal'isee opidiyoo dura ABO'dhaatu biyya teenya bulchaa ture naannoo Harargee baasanii wanni gaafa dhuftu opidiyoon gaafa dhuftu qubee saabaatiin qubee afaan Amaaraa tanaanii biyya keessa hiraa turte gaazexaa. Odeeffannoo dabarfatan kana walgahii kana gaazexaa kana qubee saabaa kanaan hiranii nuti waan haaree nuti naannoo keenyatti bara qubee afaan Oromoodhaa ABO'dhaaf fide kan juun anicha keessatti ijoollee hiriyoota wajjin haasawin. Yuunivarsiitii keessatti deemee bara eebba keenya irratti hoggaa geenyu odeeffannoo maal qabna namni opidiyoon taane namni xalayaa eenyummaa xalayaa miseensummaa opidiyoon qabne hojii isin argatu waan jedhamuuf dhiibbaa barattoonni walirra goone mee isii tana haa yaallu maaliif bakka jirru dhaynees tisni qabsooyina xalayaa tana baafachuuf haa yaallu jennee qormaata namaa kannanii qormaata sanin carraan kiyya ga'e an jecha kanaa irraanfaddeetiin jira jechaan gaafaan dura seenu jee mee Ibrahim Ahmad Ahmeeti ati anaa baddannooti qubee afaan Oromoo eenyuuf fide ABO'dha moo opidiyoo fide jedhanii na gaafatan eenyuuf fide illee naan hin jedhe yeroo kana maaliin jaanan ABO'n isin finne opidiyoon isin finne hayyoota Oromoo akka Sheekh Bakrii Sabaloo akka Maammar Rashaad akka Hayilee Fidaa faadhaatu qubee afaan Oromoodhaa uume malee dhaabni siyaasaa tokko illee hin uumne irraa hin cufe gaafii isaanii. Isaan silaa gama kanaan naquu barbaada. Itti aansee mee ABO fi opidiyoo wal dorgomsiisi gaafii yuunaa gaafatanii ABO jechuun adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa Oromoo ta'ee kan karaa qabsoo qawweedhaa hidhannoo filatee bosona jiru. Opidiyoo jechuun kan biyya bulchaa jiru. Gaafiin kiyya gabaabumatti lamaanuma kanaan jeneralaayiz godhee irraa cufe gaafii biraan kana gaafachuus hin barbaanne xalayaas naaf hin kennine. Haala kanaaniin na dhorgatanii xalayaan naa kanuu dhabuun isaanii kun yeroon hojii seenuudhaaf aanaa kiyyatti iyyannaa galfadhee waajjiroota adda addaa na galchaa jee hojii iyyadhu dhiibbaan irra godhe jechaadha. Maali ati tokkoffaa ati miseensa opidiyootii miti lammaffaa gaafa barataatillee mormii dhaaba kanaan mormaa turte ammallee dhaabne ilaalcha ABO qabdaadha kan jiru kanaaniin hojii seensuudhaaf dhiibbaan irra gaggeessanii akka amma dhageetti jechuudha gaafa ati barataatti rahatee ilaa hanga yuunivarsiitii dheettee yuunivarsiitii irraa gattee bitee hojii mootummaa kana qabattutti bulchaan aanaa keessan bulchisan nama tokko ture. Sirri. Namni kun baaguraandii keetu gaafa barataan si beekaa jechuudha. Dhugaa keeti. Cuunfaalee waan ati yuunivarsiitii keetti dubbattee fi waa'ee ati sirra barreeffame hundaa'u naannoo sijila deemannu kun basaasni kun sijila dalage jechuudha. Kana hundaa wajji wal qabatee ati eegee hojii mootummaa kana eegalte.
osoo neegiluun durattuu mee dhiibbaa takka takkaa sirrii dhufee mee dhiibbaan isa maali mee? Jalqaba hujuma mootummaa kanaa seenuudhaaf isa kana ni shakkine ABO'dha ilaalcha ABO qaba. Namni ani akka dhuunfaa kiyyaattis wanni jiru seenaa kiyya wana hordofaadha background kiyyaan na hordofaadhaa turanii qabsoo Oromoo keessatti akka barataatti akka nama Oromoo tokkotti hadooddii waan hin qabuuf mormaa waan hin tureef waan isaan dhiyeessan kana fakkeenyaaf teessoo magaalaa Finfinneedhaa irraa kaasanii Adaamatti gabbuusu arshii irraa dachi buuftamoo jee kan hin mormaa ture fakkeenyaaf kan hin ayyaadaddu Abdulaziz Mahammad kan mari'achiise magaalaa Harar irraa dhufee jechaadha gaafas Harar ture Haramaatti ummata walakkatti gabbuusna jedhanii gaafa isaan yaada kan barataadha gaafaan barataadha isin arshiidhaa turtanii samiirraa gannu buuftamoo ummanni walakka magaalaa walakkaan Finfinnee walakkaadha jennee as fidummaa barbaachisee nu dhiibummaa barbaachisee kajuu yaadaan kaasaa ture kana aanaa kiyyatti gabaasaa turanidha. Namni aanaa kanarraa kana dhufee yaada kanaatti ni galmeeffatan bakka hundatti basaasa barataa keessaas waan qabaniif haala saniin bulchaa aanaatti illee gabaasanii bulchaan aanaa kana hunda waan qabuuf keessaa qabuuf waan yuunivarsiitiitti godhaa ture saniis wajjiin wal qabatee basaasanii bakka hedduutti waan jiruuf yoggaan hojii mootummaa kana seenu dhaabuu isaan shakkinee xiqqoo jaamee ji'a 3 oliif lafarra na oofanii ji'a 3 san booda eegaan dorgomee barcarra waa hunda guutee jira hojii mootummaanumaan seenee eegaan seenee waggaa hanga tokko eegaan tajaajilee itti gaafatamaa waajjiraallee ta'e ati gaafa kanallee ija shakkiitiin na jala deeman waan biraa fixanii maal godhanii ani itti gaafatamaa waajjira qophii ittisa balaa aanaa baddannootiin ture bilbila waajjiraa guddaa kanarratti nama bilbila intarnaashinaala Afgaanistaan laalanii bilbilaniiti Afgaanistaan irratti bilbila waajjiraatiin biiliin dhufte biilii ragaan fidanii Afgaanistaanitti alqaayidaa wajjin hidhata qaba kan jiru. Amma bakka kanatti gaafaan wanni asitti yaadachuusu barbaachisu yeroo kanatti yeroo itti mootummaan amantiidhaan ittiin biyya wal afaan deebisu jiru. Wal afaan keessattuu Harargee fi Arsii keessatti waan kana hedduu dalagaa ture. Dhugaa keeti. Yeroo sanitti maaltu ture waa'ee revolutionii biyyoota Arabaa kana keessatti gaggeeffamaa jira. Biyya fakkeenyaaf biyya Masrii biyya Tuniziyaa kana keessatti Liibiyaa kana keessatti revolutionii sochii gaggeeffamaa ture warraa'isa kanaan wal qabatee waa'ee amantiidhaati ammas kan Itoophiyaa keessatti Ahbaash jedhanii Ahbaash kana seensi mootummaan fidee naqee jiru. Yeroo kanatti waan seensatiivii ta'a yeroo sanitti waan uummata kakaasuu danda'u waan takkaa'u mootummaadha dhiibbaa irraan ga'a waa'ee siyaasaa hamaa yeroo sanitti uumanii bilbila Afgaanistaan bilbila waajjira kiyyaa jecha siitutti gaafatamaa biiliin kun Afgaanistaan jetti jedhanii ragaan fidan. Hanga sanitti dhiibbaan irra garan. Attima bakka kanatti wanni isaan barbaadan mootummaan kun gabaabdumatti nama tokko nama Oromoo taatee takka maqaa Islaamaa himmattee gara saniis dhufee maqaa kee kana balleessuu barbaadu jechuudha. Attima dhugatti yoo ilaalle amma ati Afgaanistaaniif firan qabdu nama jibbeetu qabaachuu dhabuun yoo barbaaddellee bilbila waajjira keetiitiin hin bilbiltu. Hin bilbilu. Soga mootummaan gabaabdumatti maqaa silaaquudhaaf waan kana hojjetee maqaa balleessuudhaa fi waa'ee nama quuqama Oromummaadhaan qaba jedhamee shakku tokko akkaataa karaa irratti maysuu takkaa'u laamsheessee isa qabsoo Oromoo keessaa baasuudhaaf. Meegaati Ibrahim amma yaadaan si haasaa ture kana wajjin wal qabsiiftee gaamaan tana dhiibbaa sirra kee kana wajjin waan dhiibee akkaan dhageetti lubbuu ta'e barbaadamteeti yeroo itti dhuftu sanitti akkaan odeeffadheetti jechuudha lubbuu ta'e barbaadamtee akka duraa baateedha 2050 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha 2015 keessa. Mee waa isinirraa nutti tuqame. Bara 2015 akka biyya teenyaatti akka Oromiyaatti fi akka Itoophiyaattis wanni beekamuun maaster pilaaniidha. Mormii maaster pilaanii kun nama Oromoo ta'e hundaa'u nama quuqama Oromummaa qabu hundaa'u ni ilaallata. Anis isuma santu na dhagahame akkamatti gaafatamaa waajjiraatiin ture yeroo sanitti bara 2015 itti gaafatamaa waajjira qophii ittisa balaati. Waajjira keenyatti akka itti gaafatamaa tokkotti maaster pilaanii kana amansiisaa fudhachiisaa hojjettoota keessanii fi hojjettoota seektara waajjira keenyaa wal qabatanii waajjira qonnaa waajjira bishaanii waajjira qabeenya uumamaatii kan nu wal qabatanii jira.
waajjiroota kanarraa bara hojjettoota wali qabaman akka itti gaafatamaa waajjiraatti ati amansiisiidha. Amansiisii maastar pilaanii jechuun faayidaa uummata Oromootii qabu. Kana ji'i lafa kaayi amansiisii isaanillee baadiyyaa keessa bobbaafnee uummata akka amansiisan goonaa ati immoo hojjettoota kana amansiisiidha. Yaanni kiyya sanirratti maastar pilaaniin uummata Oromoo lafa isaaniirraa buqqaasee warra magaalaatiif warra baadiyyaa haa'umaan beeyni walirra fidee warri magaalaa kun lafa isaanii maallaqa xiqqoodhaan irraa buqqaasee miidhaa Oromoo lafa isaanii irraa buqqaanii waardiyaa nafxanyaa ta'uu malee bu'aan inni Oromoodhaa qabu tokkollee hin jiru waan ifitti amanin hojjettoota kiyya akkamittiin itti amansiisa. Kan jiru yaada tokkichaa kana kaasuu kiyyaaf duraanuu qabxii waan irratti lakkaawwachaa jiraniif achirraa gahee kiyyarraa itti gaafatamummaadhaan na baasanii hojjetaa ta'eetis itti fufee gaafiilee adda addaa yeroo hoggaa gaafannu fakkeenyaaf wanni ayyaadadhu keessaa yerumaan hojjetaa ta'ee jiru kanatti waa'ee rivooluushinii biyya Masrii tana akka tasaa addis raayee kitaaba jedhu kan yaadig baasu tokko jira san irratti hojjetaa ni mari'achiisa. Edaanuu hojjettoonni OPDO irra caalaan kun hin dubbisan. Arra dubbisaatii borurra mari'annaa jedhanii kitaaba nu hiran. Ammallee ni yaadadhaa addis raayee fuula 15ffaati. Sanirratti maal ja'a? የብዙሃኑ ሙስሊም ኋላ ቀር አስተሳሰብ በመጠቀም የኢጅፕትን ጎድቷታል ጃ كتابنا سون ብዙሃኑ ሙስሊም ኋላ ቀር አስተሳሰብ የቸሉ ከንላሊ ፉሎ ቁረሽን ፈራ አን ጀለሰ ረሬቲን አችረቲን ዳቢ ፉሎ ቁረሽን ጌቲን ዳቢ እንዱብስ ነምቦት ማሊ የቸሰን አርገራን ነጥቁ የብዙሃኑ ሙስሊም ኋላ ቀር አስተሳሰብ የናን አኒ ነማን አማር ያቺሱን አርኩዳፍ halkan kanan bulle rafnesi fuula 15 dhaabeetiin ganama yoggaa mariin gajal qabu jala sarreetiin akkatti eksiirra godhee jiran eksiirra godheetiin fuula isaa geessee mokonnin taaddasaa janiin itti gaafatamaa waajjira OPDO aanaa saniiti aanaa keenyaati isaan nu mari'achiisa የብዙሃኑ ሙስሊም ኋላ ቀር አስተሳሰብ ከጁ ኩን እንጂን ብዙሃኑ ሙስሊም ኋላ ቀር አስተሳሰብ የለውም እንጂን ይሄንን መጽሐፍ የጻፈው ነው ኋላ ቀር አስተሳሰብ ያለው ሂካን isa kana maal jechuudha jechoo wanta ilaalcha wayyabaa ummata muslimaa haduubatti hafaa jechuudha. Santuu Masrii biyya Ijipti tana dhiibbaa irraan ga'ee jedheeti kitaabni kun lafa kaaya. Buzuwaanu muslimaa haala qara asaasab yellamu minjeen irra caalaan ummata muslimaa yaada duubatti hafaan qabu xiqiit libbaalichi ilaal jedheetiin isaaf ibseen. Xiqqaa muraasni jechuu dandeema malee buzuwaanu kitaaba kana barreesseetu haala qara yaada duubatti hafaa qaba malee jedheetiin mormee kanarraa kaasanii maqaneedhaan nagalchan jecha dhiifama gaafadhu naan jedhan waltajjii asirratti yaada kan akkamitti mormitaa yaanni kun yaada ammas akka wanni akka yaadaatti ammas guunii walgita akka teessan achi keessaa ilaalchoota garaagaraa guurrachuudhaaf ilaalcha mormii yoo jiraate sassaabbatanii hanqina san furuudhaaf kitaabnummaanu dubbattee ati hanqina isaanii dubbattee kanatti isaan ijooqbaa isaanii na hidhangette kun kitaabnummaanu kitaabuma tokko yoggaa mariif dhiyeessan mormiin jira mormii san maaliin sirreessina kaja'amuuf na fakkaata ani mormee kitaaba kana ati miseensummaa keenyaa sirraa hayina kashlabbee magaalaati ustee ihaadig irratti yaada kannu ihaadig jechuun nama karoora fuulduraa dheeraa biyya addunyaatiif illee qabu ati kashlabbeen magaalaa tokko naan jedhanii na silphisanii dhiifama nu gaafattu malee jedhanii ummata kiyya jeetiin waltajjii irratti ummata jiruun isa bira dhaabbadheetiin ummata manaatti wal garagalee kitaaba keeysan ani yaada kanatti amanuu kitaaba keeysan irratti eksii godhuu kiyyaaf ummata keenya dhiifama naa godhaa jennaan ummanni naannoo san keessa jiru yaaduma san hoggis arkee haayidaa akkana jaajanii hoggisuma san booda yaada naa kannee jira kan dubbisnee nuti takkaa dubbisnee beeynuus yaada janiin akkananii dhiifama sii goone jedhanii bakka takkatti namni 300 olii manaan dhiifama naa godhaan jeen maali dhiifamni nan gaafadhe kitaaba san irratti eksii godhuu kiyya haala saniin xiqqoo dhaabbatanii sababa na barbaadanii tokkoffaa waajjira keetitti gaafatamaadha ati Afgaanistaanii bilbiltee alqaa'idaa wajjin hidhata qabda. Waan kana ammas duubaa seeniiti waajjira kana qabila. Na duubaa seensaniiti bilchiisaniiti biilii san itti yaadanii eeganii fuudhaniiti. Haala saniin ati gaafa waajjira itti gaafatamaatiis Afgaanistaanii bilbiltee hidhata Afgaanistaanii wajjin qabda. Kalammadaa
waltajjii dhaabaa tokkollee irratti yaada ilaalcha mormii mootummaa malee kennitu ati ammas ilaalchi amantii keetilleen waa biyyaadha. Konferansii adda addaa kophaa teetitti teessifta kan juun qabanii na hidhanii ji'a tokkoof mana murtiitti illee osoo hin dhiyeessin wabii mirga wabiitiin boodarra mana murtiitti mirga wabiitiin bahuu danda'e maayyiirra wanni biyyaana baase maaster pilaaniidha. Maaster pilaanii kana haalumaan sireefu si ibseen amansiisi waan ju'uun akkuma gaggeessaa tokkotti jecha eegumaan itti gaafatamummaa irraa bu'ee hojjetaa ta'ee itti fufe akkuma gaggeessaa tokkotti amansiisii ati gaggeessaa jiddugaleessa hojjettoota kana maaster pilaanii waan inni ittiin amanin amansiisuu hin danda'u nama. Kanaafuu uummata Oromoo buqqaasaa jira ifiifuu ittiin amanu waan ju'uun kanaas waan hin mormeef maayyii irratti hojiin keenya waajjira qophiitti sabalaa jechuun waajjira gargaarsaati dhaabbata keerii akka keerii kanaaf hojii waan hojjennuuf buufata NGO buufata gargaarsitti raabsamu san dhaqeetiin to'adha. Yeroon isaa yeroo guyyaa hojii waan hin ta'iniif guyyaa dilbataati. Guyyaa qeerroon itti mormii gaggeessaa turte magaalaa Baddannoo keessatti yeroon suni amajjii tokko na fakkaata bara 2016 yeroo kanatti guyyaa san an bakka hojiitiin ture. Bakka hojii waajjiran turre waajjira kiyya akka dhaqanii nan laalle guyyaa waajjiraatii miti guyyaan aladaa. Bakka raabsaa kanaas bakka raabsaa midhaanii kana ni deema janii yaadanii manatti hirkanna janiiti. Mormii qeerroo arraan tana lafaa kaatee magaalaa keessatti ibidda qabsiisanii waajjira mootummaatillee deemanii gubaa turanii ijoolleen mormii dhageessaadha jechuudha. Waa'ee fincila maaster pilaanii wal qabateeti. Yeroo kanatti isa kan qindeesse kan ju'uun mana kiyya dhaqanii na dhaban. Isaan akka adinitti balaan takka mootummaadhaan mormitu. Isaa duuba jiraadha. Ibiroo duuba jiraadha. Isaa duuba jiraadha. Kanaa waan shakkiin irraa qabaniif mana kiyya dhaqanii mana kiyya yoggaa isaan dhaqanii na dhaban bakka hojii jira janiini bakka dheerreef bakka nan jiru bakka hojii jira malee guyyaan aladaa isaan dubbiin hin galleef maaliif hojii mootummaadhaa waajjira guyyaa aladaan jiru eessa bakki hojii waan jiru raabsaa midhaanii irratti ni argama janii yaadan maaliif an to'achuuf hin dhaqa bakkaan to'achuu dhaqu kanatti bilbila isaan eega bahanii boodana bilbilame dafi dura baafadhu si barbaadu jiranii jaanii achumaaniin baadiyyaa keessa karaa furdaa jedhamuun gara watariin magaalaa Harar miilaan deemee osoo makiinaallee korin watar bahee wataritti makiinaa koree gara Harar deemee achirraa guyyaa muraasa dhokodhee bubbulee gara Finfinnee deemee Finfinneedhaa nama firaa gara haadha mana kiyyaatti jira achi ture haadha mana kiyyaallee sababa qabsaa'aadha warri isaanii fakkeenyaaf eeysuma Profeesar Mahamad Hassan eeysuma isiiti warra abaa'oo jedhanii yaaman. Wanni dubbiinatti cimse anumaa kan kiyyaa qofa osoo hin ta'in warra abaa'oo fuudhee in abaa'oo ta'e kan ju'uni haala saniin isiillee dhiibbaa irra geggeessaa waan turaniif isiillee fuudhee ijoolleen warra soddaa biratti dhiifne walumaan biyyaa ba'uu dandeenye haala baqataa kana keessa ammaan tana argamna. Haalli jiru kan fakkaatu. Meegaa ammaan tana ati mootummaa wayyaanattis nama keessa hojjetee beekuudha. Mee ammoo mootummaa amma jiru kana mootummaa oppiidoon yeroo takka wanni hin argamti wayyaaniidhaaf. Arras deebiteetuma maqaa jijjiirattee nafxinyaaf ergamu jirtu jechuudha amaarotaaf ergamu jirtu jechuudha. So ati waan kana mee mootummaa amma jiru kun akkamiin ilaaltameeti? Jalqabumarraa Oromoon gara bal'ataa. Mootummaa TPLF takka wayyaaneedhaan hoogganamaa ture san keessatti ga'een oppiidiyoodha ergamuudha. Oppiidiyoo tana akkuma ijoolleen taphaaf dhoqqee irraa waa tolfattutti TPLF tun tolfatteeti haala Oromoo ittiin cabsitu wanta godhuudhaaf malee qabsaa'otaa miti. Booji'amtoota dargiitu booji'amnaan isaan sanitti fayyadamna jettee TPLF isaan kana bocattee haalatti Oromoo cabsituun ergamtuu godhattee uumte durumaa uumamne oppiidiyoo jecha isin ergamtuudha bitamtuudha wanni jennuuniifis sanirraa ka'ee seenaan isaanii ergamummaadha. Sammuun isaanii maal yaada ergamuu malee ergachuun barre jalqabumarraa TPLF irraa as dhufee jijjiiramaa dhufe jedhee Oromoon gara bal'ataa mee isaanummaan ergamtuu ta'anii turan kun haa nu ceesisanii gara filannootti ummanni isaaf waan filatu beeka gara filannoo haala mijjeessuutti haa nu ceesisu jedhee
hayyoonni Oromootii fi sabni Oromoo illee irra wal ta'eeti isaan OPDO sanillee ODP irraa jijjiiranii maqaalee jijjiirratanii diqqoo amanamtummaa wanni fudhataniin tiim lammaa waan jiru takkaan lammaan gaafas mootiin keenya uummata keenya kan jiruun as bahee sababa kanarraa uummanni Oromoo isaan amane. Isaan kun deebi'ee warraayisi keenya wanti qabsoon Oromoodhaa kun ni butame jechaadha amma. Butamee nafxanyaa harka seena. Ni seena jenneettis yaanneen beeynu ammaan tana nafxanyaa gaggeessummaa nafxanyaadhaatiin OPDO'n haaluma barate saniin sammuun sii ta'e ergamtummaa saniin TPLF irraa gara maqaa jijjiirrattee ergamtummaa TPLF takka wayyaaneerraa gara nafxanyaa jijjiiramte malee jijjiiramni nuu dhufe tokkolleen hin jiru. Gonkumaa. Meegaa amma haalli ammaan tana mootummaa nafxanyaa kana deemu jiru kun keessattuu waan bara wayyaan hin ta'in bara dirgii hin ta'in amma keessa ta'u jira. Ajjechaan dabaluu fi namni buqqa'u namni kun Oromiyaan roroon ammaan tana iddoo mul'atu yaan namni durii akka zamana miilik sanatti gartee namni ajjeefamu roroo namni gita kallalamuu dhiisu mootummaan dhufaa dabiraan kun uummata Oromoo irratti dhiiguma uummata Oromoo kan naquu fi mootummaa Oromoo buqqaasu irratti yeroo kanatti meegaa haalli amma mootummichi Abiyyi nafxanyichi kuntu jiru kun Oromoodhaaf ni ta'a. Oromoon maal godhuu qabdi kanarratti? Jalqabumarraa akkaataan qabsoon Oromoodhaan ni butamte jennee jirra. Butamteeti wayyaaneerraa maqaa ce'umsaatiin tiim lammaa sanii kannamte. Tiim lammaanis fuudheeti ergamtummaa nafxanyaa kanaaf karaa Abiyyiin kannee jira. Abiyyi ergamtuu nafxanyaatii beekamaadha. Wanni Oromoon irraa eeggatu takkalleen hin jiru. Bar gaafa dargiidha farra warraa isaa jedhanii dirruma aditti abbaa feete ta'ee dhawan sabaa fi sablammii addan filan dargiin wanni caaluun. Dargiin farra warraa isaa taanaan saba tokko irratti xiyyeeffannaan qabu. Wayyaanee dhufee karaa amantiitii fi karaa sabummaatiinis Oromoo irratti xiyyeeffateeti Oromoo cunqursaa ture. Wayyaanee irraa buunaan kanuma akkamiin kan nafxanyaa kanatti dabarree jecha amma. Inni kanarraa majaanuu milikirraa. Kuni bar awwaalcha siif nayyamu. Wayyaanuun sunilleen ajjeefteeti hidhamamsiifti. Kun amma ajjeesee waraabessa nyaachisa. Janamaa duraa hidhamsiifti jennan. Harkas ijjeefti hidhamamsiifti. Kun amma waan dhootera kafalaachuu mee waanuma ajaa'ibaati biyya tana keessatti ammaan tana uummanni Oromoodhaa qunnamaa jira. Ilma fi si ajjeesaniiti rasaasa ittiin ajjeefan nuu kafale jechuu takka dhageesse. Waan akkasii fa'aa jira yaani. Haala kanaan mudachaa jira. Nama kana nama dhiyoo kana fuuftee awwaalachuudhaaf. Maallaqa kafalta. Rasaasa ittiin gartee. Rasaasa ittiin ajjeefame san kafalta. Kafalisin jaan. Gonkumaa gaafa milik jaamu san rasaasaan dhooyite ajjeefte awwaalamu. Gaafa hayilleetis akkamu. Farra warraa isaati fannifamuu qaba dirree adiitti. Kan gaafa wayyaaneetis ajjeesuu malee rasaasa kafalaa takkaan dhageenya kanama kanatti malee inumaa haala kanaan yoo itti fufe yoo uummatni Oromoodhaa haala kanaan itti fufuu baate qabsoosaa irraa hammaata jennee yaanna malee waan wanni dimokiraasiidhaa wanni irraa abdannu tokkollee hin jiru. Uummata Oromootiif wanni dhaabnu qabsoo isaanii itti fufu haaluma ammaan tana deemsaa jiran. Amma inni Oromoon dhugatti jeenuma horatte. Jeenuma ajaa'iba horatte. Keessattuu waan qarreen dhiyootan geessu jirtu ilaalte waan adda adeemu jira. Hiriira qarree qofaadhaan naannoo keessattuu Harargee keessatti hedduu ba'u jiran guyyaa tokko guyyaa takka illee gidduu banatti fakkaattu dhiyeenya kan. Eegoonni kun awwadaa irraa eegale jechuudha. Harroo magaalaatti akka baate iftaan boru magaalaa biraa iftaan akkana deemu jiru kun. Mee ati gaa kanarratti qabsoo Oromootu nu bari bifa jiritti haramaa jettame. Ani uummata Oromoodhaa osoo hin dinqisiifanne biran kutu tarsiimoo addaatiin qeerroon Oromootii fi qarreen Oromootis bifa jijjiiranii deemaa jiran. Fakkeenyaaf hiriira bahama yoo jenne wareegama guddaa barbaada. Wareegama guddaatu adeemsifamaa ture. Wareegama guddaa nu gaafachaa ture. Fakkeenyaaf gaafa yaaliin ajjeechaadhaa Jawaar Mohaammed qabsaa keenya Oromoodhaa mirga dhala namaa irratti adeemsifame nama dhume ni yaadanna. Wareegama guddaa nu gaafachaa turte. Tarsiimoon qabsoo qeerroon Oromoodhaa ammaan tanatti baafachaadhaatti deemaa jiru bifa
isaan illee hin beeyne. Wanni mootummaa kana dhibe maali ni beeyta? Caasaa qeerroo wallaaluudha. Eessi jiraan beeka. Inumaan beekaniis beekuus hin danda'an. Bifa hin beekamne kanaan caasaan isaanii bifa jaaramee fi bifa cimeen akkaataan inni itti seehee if dogoggorse maal seete qeerroon harkaa qaba seete namtichi naftanyaa kun. Namtichi gurbaa milliik baanan abiyyi baanan kun qeerroo harkaa hin qaba ibsobaa ture. Harkaa qabaachuu dhabuu fi tarsiimoo qeerroodhaatti dhaqqabuu dadhabuu karaa teekinooloojiitiin karuma fedheenu wanni itti haalli itti agarsiisaa jiru yeroo ammaan tana uggura diinagdee ja'ama namni gadi hin bahu. Uggura gabaa ja'ama magaalaa geeffachuun hin jiru. Wanniin uummata Oromootii fi qeerroo amma keessattuu dhagaa jirtan itti fakkaata. Khasnaan mootummaa dubbatti jira. Hojjettoonni mootummaa irra caalatti immoo miindaan ji'a lama fa'aa waan akka hin kafalamnee fi jaan yeroo haasa'u si galee dadhabsiisuu jiru jechuudha. Ani beektaa hojjetaa mootummaatiin ture shariika hedduun qaba saahiba hedduun qaba hanga federaalaatti jecha. Guyyuma dheengaddaa kana bilbilee waliin kun nama onlaayinii maaliin dhagayaa ji'aa fi guyyaa 15 mindaan fudhanneedha. Kanumarraa mindumamma kan nuufi deeman kanarraa yoggi lama fa'a yoggi abbaayiif ja'ama yoggi waraanaaf ja'ama irraa muraadhaatti rakkisaa jiranii. Dinagdeen mootummaadhaa laafaa jirti. Du'aa jirti baankii maallaqni hin jiru. Salphataa jiran. Qeerroo Oromootii fi uummatni Oromoodhaa ammas qabsoo isaanii osoo hudduu duban jenne tarsiimoo deemaniin kanaan tarsiimoo biinta qabuu qabaa qeerroon Oromoodhaa cimuu qabdii uummanni Oromoodhaa qeerroo qofa osoo irratti hin dhiifne qabsoo Oromoodhaa finiinsaa deemuu qaban ja'a. Bakka sanatti wanta kaansi gaafadha. Abiyyi Ahmad akkuma beektutti jecha tokko jedhe Oromoo akka isaan amma kuma tokko lafaan kaatti hin cabse jedhe waan san mirkaa jira Abiyyi. Isa qofaa miti. Mootummaan dhufaa dabraan fakkeenyaaf gaafne Hayileen maal jee Jeneraal Taaddasaa Birruutiin osoo hin beekne uummanni Oromoo kun galaana nama liqimsaa barnoonni isaan hin barbaachisu yoo baratan nu liqimsanii jeeti. Akkana jechuun maal uume Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti onnee biraatti uume uummanni Oromoo akka baratuuf kaka'aatii uummata Oromoo barsiisuudhaaf jalqabe tattaaffii guddaa godhee uummatni Oromoo akka baratu karaa lafa kaa'ee ture. Wanni gabroomsaan tokko lafa kaayyatu uummata Oromoon hin cabsajee lakkuma uummata Oromoon hin cabsajee dhiiga dhangalaasuun onneen uummata Oromoodhaa ka'aa jirti ka'aatiis turte ittis ni milkaa'u jedhamee yaadamu ittis hin milkooynees hin milkaa'usi. Dhugaadha sagantaan tanya gara dhumaa deemaa jirti yaani meegaa ati akka qeerroo tana fi uummata Oromoo kana osoo hin dinqisiifannee biraan qottu jettaa mee wani dhaamtuuf maaltu jira meemmaa qarree fi qeerroo amma qabsoo jiran kanaaf. Uummata Oromootii dabaltee. Akkaataan qeerroon Oromoo itti deemaa jiru waan nuti illeen ittiin dhaqqabne tarsiimoo addaa tan isaan baafatanii deemaa jiranii dinqisiifachuun barbaada kanarratti tarsiimoon itti deemaa ittiin jirtan akkaataan guyya guyyatti jijjiirrachaadhaa mootummaa kanatti dadhabsiisaa ittiin deemaa jirtan bifa bareedaadhaa fi bifa milkaa'ina qabu. Baay'een dinqisiifachuu barbaada galatoomaasi wanti keessan fuuldurri keessan ifaa abdiin murina arraafni duutan arraafni dhaawamtan arraafni ajjeefaman namni uummanni Oromoodha garuu boru bilisoomna qofaa qabsoo nafxanyaadhaan wal qabdanii ittiin jirtan tana jabaadhaa itti fufaa jechuun barbaada. Gaafii fi deebii bareedduu ta'uu dhufte gaasitti caa miidiyaa neetworkii irratti nu wajjin godhuu qateef galatoomni siin jaa taarraatiif hangana fakkaatti ammoo guyyaa biraatiifis qabannee si dhiyaannaa akka keessummaatti jechuudha akka waraanni siin jaa. Isinis carraan akkannitanii asitti waan jiru hundaa'u mariidhaaf haala naa mijeessitanii akkaan dubbadhu na godhuu keessaniif. Ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaa miidiyaa qacalee fuuldurri isaa ifaa abdii murinaa haaluma rakkoo keessatti miidiyaan Oromoo hundinuu qabsaawee uummata Oromoo qabsoo Oromoo tinnisaa jira. Isinis qabsoo Oromoo tinnisuu san keessatti gahee olaanaa gabahaa jirtan kanaan ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Galatoomaa. Kabajamtootaa fi daawwattoota
Caa Miidiyaa Neetworkii qophiin keessummaa guyyaa irraan tanaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kaniin Ibrahim Muhammad Ahmed wajjin gaggeesse kana fakkaata waan nu daawwattaniif gaasinis galatoomaa isin jenna.